mi ilaalchi kee kas ture yeroo san. No laalamma rakkoo guddaan bakka kana jira la. Miduu san itti banee si dhageessisa la. Wanti ani dubbadhe achi keessatti bishaan keessan jibbitanis jaalattanis ni fudhanna. Ni fudhanna kanaan jedhe. Wanni kanaaf Oromoo arrabsitaniif hin jirtudha. Gaafa san isin afaan hin beekneef malee Oromoo no ani ka translate godhan afaan Ingiliishiitiin jala barreessanii beektaa afaan bar translate hunda gochuu turani bar afaan Ingiliishiitti translate godhan bar. Isuma dhugaa viidiyoo si ergaati. Kuno inni allaalee bar Aljazeera san viidiyoo nama kuma miliyoonaan meeqaan laalee argeera. Translate godhan. Wanti illee maali Jazeera illee argeen jira TV illee laaleen jira. Si galee garuu akki isaan itti fudhatan akkin jeenani bishaan keessan ni fudhanna jibbitanis jaalattanis hin jeella wanni takka ta'e isin fiddan hin jirtan hin jeella abiyyi mootummaa Soomaaliyaatii miti mootummaa Itoophiyaati abiyyi daawun jechuu hin dandeessan hin jeella abiyyi mootummaa keenya buusuu feenu nuti buusaa irra dhiisuu feenu nuti dhiisa malee gowwoomina keessan hin jeella abiyyi daawun jechuu akkamitti dandeessan kana gowwummaa keessan akka Soomaaliyaatti wanni ibsu mootummaa keessan hin ta'in daawun jechuudha. Rakkoon keessan eega bishaan mootummaan keessan hojii waliigallee eegatee bishaan keessan ni fudhannan jenna. Bakka hin jiru kana keessa Oromoo Soomaalii shanii akkana hangaan isin badawne madee hin jenna Soomaalidee biyyi hin qassabaan ku qaadan kan bishaan keessan dirqi fudhannan jeella. Meera deebii bakka Soomaalidee hin jeella. Edinku dogonni madiin hin jeen. An haa jedhu sifaan. Abiyyi daawun madhii kartaan hin jeella. Biyyi hinna qassabaan ku qaadan karna. Waxaad keessa malee. Kanuma wallaahi. Ani wanti bakka malee aaranii jiran akka malee aasaa keetitti akka malee aaranii jiran wanti ani dubbadde gaafa Oromoon naqee kan Oromoon abiyyi deeggartii minaamin abiyyiin akkasizaan gubadheen gaaf tokkollee ummati keenya Soomaaliin na dulti na arrabsiti suura galabbatan Oromoonis na eegalte adeero suuraa hiyya galabbatanii maarree gootee maarree dubbattee ijaanii natti kaan yeroo sanin jee yaa Oromoon jeen hamtuun ani jee hin jirtu akka Oromootti maqaan kun keenya Oromummaan arrabsamaa jirra Soomaalee mataa qaqqabuudhaaf ani waan kana dubbadhe malee fadhii fi jaalalli mootummaa deggafuuf yookaan deeggaruudhaaf akkas jee tokko hin jiru onnee dhaban sombaan nama dutaa dhiiga kana gaafa sirratti arrabsan sadaqa kadhattuu faanuun jechaa turan Oromoo sadaqa kadhattuu Goy ankasi gaafa Nasra yeroo baay'ee social media kanarratti Oromoolee yoo jechuu baanne ijoolleen social media kanarra jiran yeroo isaasitti duulanii akkana si arrabsannee argina. Akkamiin dandeetti? Ani moo? Akkitti dandehe? Ani sanyii Aliyyii Cirriiti abbaate. Akkas ka xiyyaara dha'ee lafa buusu achi gubbaa. Sanyii Jaarraa Abbaa Gadaati. Akkas. Sanyii Elemoo Qilxooti. Akkas. Isaan sarrasaa sadiinaa dandeenii biyya tanaaf falmachaa turanii mi? Akkas. Sabay kiyya ka afaaniin waan joo waan akkamittiin baadhachuu dadhaba. Rasaasa na dha'utti hin jirani. Ani waan joo. Ormaa ka rasaasa sitti dha'u sun ormaa bar ka rasaasa isaan wanni isaan danda'aniif san rasaasa ormaa yoo ta'e omaa rakkoon qabu hin dandeetta beeta. Okay, ani kun nama keetii kana akkamiin obsitan fakkeenyaaf namumaati beeytu faatu iyyuu komantiin haa taatu karaa kamiinuu dhufeetiin like waan hamileessitu qofaa siin jedha ati immoo dubartii nama warra dhiiraa yoo taate rakkoon qabu anamma haga fedhan yoo social media kana irratti haga fedhan na arrabsan waan billaachi bookee ni beeyta bookee beeytaati bookeen dhuftee rifeensa kee kana irra teette hagas natti ulfaatti bookee yoo sirra teette wallahi namni yoo na arrabsellee yoo na faarsellee haga billaacha bookeen asirra teette waan tokkollee natti hin fakkaatu garuu isin yeroo baay'ee warri dubartiin yoo faarsan malee yoo hamilee itti kennan malee yoo hamilee cabsan hamilee caba. Sigara jabaatanii dhaabbachuun ni ulfaata. Garuu immoo ani yeroo si argu jechuun dandeetteetuma akkasumatti jirta.
Okay, from that, gafis rina gafate. Dhugaa rabbiin sitti himaa ani nin beeka. Laali aniin tuni amaara ta'eetii miti mee takka jedhe. Akkas. Wayyaanee ta'eetii miti. Akkas dhugaa. Guyyaa takka amaaraaf hojjedhe hin beeku. Wayyaaneef hojjedhe hin beeku. Saba kanaaf itti kadhadheen gaafan biyya baqaa keessa jiru sirba qabsoo hojjechaa ture. Itti arranfamaan waa'ee Oromoo fi Oromiyaa dubbachaa ture. Akkas. Sabni kiyya kun osoo waan gaarii kana godhaa jiru anuma tana arrabsaa jira. Akka dhugaa. Amma fakkeenya yoo fudhanne jibbaaf hin jiru yookaan hamachuu komachuuf hin jiru. Aktiivistoonni guddaan qabnu nan jaalatan badii takka malee. Maaliif kana beekaa firoomsaa? Rakkoo biraa taatee osoo hin taane ani akkaan fudhadhutti jibbaa kiyyaas osoo hin taane jabinaan ani qabu jechoonni nan dubbadhu hundi humna qaba. Gatii qaba. Ergaa qaba. Namoota akka kiyyatti qoma dhawatanii afaan guuttatanii firraa buqqaasuu hin dandeenye ka saba kanaaf waan goone kan gartee miti karoora hin qabne ani na balleessuuf yookaan na rifachiisuuf akka waan akkasii dubbatan nin beeka. Eenyurraan bare beektaa firoomsaa? Abbaa kiyyarraan bare. Maashaallah. Abbaan kiyya eenyurraa bare beektaa abbaasaa? Maatiin kiyya xiqqaarraa haga guddaatti qabsaawata. Okay. Jalqabarraa haga dhumaatti firoomsaa ta'a. Sii galee? Yeah. Namni uummataa hojjetu ni arranfamaas naan jaanii jiran. Osoon an hojii takkatti ni faarfamaasi abbaa kiyyaan natti himee ture. Ni du'aasi abbaa kiyyaan natti himaa ture. Ni hidhamaasi abbaa kiyyaan natti himaa ture. Abbaa kootu umrii kiyyaa amas sagaliirraa hangatti master pilaaniidha jechatti biyyarraa bahu guyyaa tokko osoon caayaa manguddoo jalaan kayin osoon guyyaa tokko haasawa Oromoo fi Oromiyaa rangaan faamilii wajji jirus dhaggeeffadhee duhin inoole takka. Sii galee? Ramni akkuma ati jette ani dhalaan ta'e rabbiin harmanatti baase malee an silaa dhiira ta'uun hin malee firoomsaa. Dhala dubartii ta'uu kuyyatti hin gadda. Wallaan hin gadda. Garuu immoo dubartii tahee hojii dhiirti gooturraa if dubatti hin deebi'u obsaa fi jibri dhiirti qabdu akka hin qixxee qabu ifitti murteessee naman. If dhaaduuf hin yeroo kana jiru. Yes, ilaa Nasraate namaa seeti. Namni ani beekeetuma gaafii kana si gaafadha malee si galee waanuma ta'uu qabu. Si galee nama deebii makan kee ilaaluuf gaafii kana si gaafadhe malee waanuma ta'uu qabu. Akkasuma ta'uu qabdallee eega takka dhuftee sooshaal miidiyaa kana gubbaa baate. Si galee faaruus irraan kaatiin arrabas irraan kaatiin akkasuma jechuun namni kamuu akkasuma ta'a. Eegas gubbaa ba'e namni maana arrabsaniin namni asirraa jedhu si galee fudhatama hin qabu beektaa. Garuu yoo nama akkamii ta'e ati namni waasiin jedhu fakkeenyaaf nama guddaa yoo ta'e. Nama guddaa nama argitee. Galatoomaa faamilii isin argaa hin jira big respect thank you guys. Nama argitee ati kabaja qabduuf yookiin immoo namoota waanuma Oromoo kanarratti yeroo baay'ee waan gaarii dubbachuudhaan beekamu haamilee kan keessi cabsuudhaaf gaafa inni dhufu yoo gaafattillee rakkina hin qabu. Namni keenya yeroo baay'ee yeroo gabbayanii namuma arrabsu kan hundumaayyuu biloogu dhufaa jira namni. Nama si arrabsu kana hunda biloogi illee gootee illee hin dhaqqabdu. Nama si arrabsi kana hunda illee arrabsitee illee hin dhaqqabdu. Akkasuma. Garuu ati immoo ignoor gooteetuma bira dabartaa waan gaariidha sun fakkeenya haa namaa ta'uu fi dubbii kana kaase malee. Meeqoy. Si beeka. Si afaan ittiin qaba firoomsaa. Amma kuni gaafuma saba kiyyaati. Firoomsaa ani haqa rabbiin sitti himaa miidiyaa kanarratti wallaahi la'alsi irra guddaan kana gaccabsu malee ka sappoortii na godhu hin jiru. Waan sappoortii godhu. Kooka maaliif akka akkas ta'e hin beeku. Namni akka kiyyaa immoo hedduu. Obsigaa hojiin ani godhu irratti ajandaa hamilee nama cabsu malee narratti hin hojjetamne ajaa'iba akkasitti ta'u. Firoomsaa xaamii nama hedduu ka miidiyaa kanarratti arrabsan
gabbahanii arrabsaa turan hawaasa kana. Sii galee ajandaa shaniin sii lakkaawa. Kan akka nama diinarra duulanii gabbahanii narra duulanii. Dacha tokko kaniin anjee deebiseef never ever hin jiru. Agartee? Thank you. That's good. Agartee immoo? Hin agarree jechuudha. Alhamdulillah. Garuu jabina akka rabbinaa kannee kana ummata keenya hundaaf rabbi haa kennu. Amma namoota baay'een kan amantii gadhiisee jira. Kunoo sheeka tokkoon fakkeenya si godha sheeka jabaa silaa bakka barsiisaa hammeessanii afaan hamaa irraa baasanii dhootan amma viidiyoon olii gad deemuu jira. Oi, egaa waan sheekaa dubbattee fi gisee tokko atillee sheeka. Muudii nu qabataa turte qoy. Ustaaz Ibsaa Bantaa? Bakka asirra na dhaabatan asiin ganna muran malee jettee turte yeroo san. Niin dhabe malee. Wanti sunillee dabarte dhageeka. Siif hin deebisa gaaffii kee namoota dabidaan ture. Kabajaan sii qabuuf hin deebisa. Nama hedduu gaaffii kana deebisuu hin dideeffan yeroo baay'ee warra meediyaallee wallaahi la'aziin meediyaan na yaamaniiti dide. Meediyaa biyya keessaallee na barbaadee wallaahi dide gaaffii kana deebisuu. Ati immoo sii deebisa. Yoo deebisuun barbaadin ana ta'eef rakkoon qabu ismu dhugaa. Maaliifi? Adda guuree siin deebisu julmumatti. Because waan si miidhuun barbaadu illee anaaf jettee kabaja naa qabdu jettee galatoomii kabaja keetii fi garuu waan deebisuun barbaanne yoo ta'e dhiisii bira darbe. Abbaatii wajji qabsaawaa ture wasee ayi. Qabsoo jaala qabsoo. Dhagee. Wantiidha. Gaafa sanii wantiniin ani gabbee dubbadhe san dhuguma. Yeroo sanitti maaltu na dubbise Ustaaz Ibsaa hedduun hordofaa kabajaan qabaaf durumaanillee. Garuu maalitti ilaalaa ture jaartii qaba. Ilmaan qabaachuun oolu. Ustaaz keenya jeetiin ijarraa qaqqabee akkuma kabajaa ture. Koomantiilee barreessin ustaad gaafa duraa laayikii godhuuf malee. Dhageessittiin himaa. Rabbiin kaaseeti Ustaaz Najjaashii fi Ustaaz Anas gabbahanii Ustaaz Ibsaa kana mee dubartiin Harargee tan itti heerumtuu jedhanii viidiyoo tiktaak irra fidan. Isumaan waan fidee bar. Tiktaak irra fidaniiti mee gurbaan kun fuudhuu didee kanumatti ta'a intala yoo itti finnees biraa dheessaa. Dubartiin Harargee ta gurbaa kanatti heerumtu takka nuu koottaa jedhanii laayifii waraab laayifii yoo seenan ani nagarree. Videoon takka sirkannaan jedhanii viidiyoo tana waraabdee poost goote tiktaakis jalatti kunoo sirkannaan sanillee irraanfanne haga amma. Sarchiyoon godhillee maqaasii qubee seef godheetiin qaba gaafasiin seef godhee dhaggeeffadhu. Amma ogguun ganama ogguun irriibaa kaa'u tiktaakii kanaan seene. Ogguun seene Ustaaz Najjaash Ustaaz Ibsaa hanga mataa kana wal cinaas garagalchanii sheekottiin sadeen tuni. Ustaaz Ibsaan akka cina ciqilfatee Ustaaz Najjaashii fi Ustaaz Anas neegaa kunoo Ustaaz kana fuudhee dadhabne dhalaa yoo itti finnellee jalaa fiigaa dhalaan Harargee takka tanu heerumtu as bahaa jaanka. Ana. Eegni kun lafa jira. Bakka nasiibaan tilaalladhaan kaane ani ammaa. Dhaggeeffadhu wallaahi waan hin deemu miti. Aniin tuni bakka yoo isa kana argate sirba kanallee niin dhiisaa. Sooshaal miidiyaa kanallee dhiiseetiin akka dubartii jaartii sheekaa takkatti firraa toobbadhee karaa isaa kana wajji karaa sirrii qabadhee firraa bultii diinagdeen oofadhaa. Eega meediyaa irra gabbaasanii dhalaa akkanaa ja'anii an dhiiraa miti dhalaadhaanis intala Harargeeti. Lafaan jira. Nasiiba laallachuun qaba gaafni meediyaa irra dhufe meediyuma irratti iyyatanii jeetiin gaa. Afaan Ingiliffaatiin waraabala. Maalin jee waraabamee taafuromsa? Ergaan tuni Ustaaz Najjaashii fi obboleessa kiyya qaalii Anas Muhammadii fi Biraan Naagiyaa jeetii waraabe jalqaba akkasiin jee. I am Oromo girls. I am Hararge. I am living in Germany. I am single. Come to baby Germany. Ustaaz Ibsaa in Jianila.
jalqaba viidiyoo jalqaba wallahi akkanumaan wallahi serious maalif ani ma haraamin dalagee sin jenne safuudhaa sin jenne gabbahanii gaafatanii gaafiin sheekotti tana deebuu qabdiyan akka argetti dubartii akka deebisteen agarree ani ifkannuu qaba jeetiin if wareege amma akka fayyatti ilaalan. Ti gara keetii isuma dhugaati waanuma si keessa jiru malee argitee yookiin ajandaa godhachuudhaaf miti yookiin kanaaf rabbiin arga wallahi la azim rabbii guyyaa qiyaamaa narra gara laalan qosa kakachuun barbaachisu yaa jechuun anamma gaafumaaf sin jedhe hawaasni maal na godhani sarabia ana ummannu kun akkami yaada gurbaan kana yoo nama callisne kabajaa sheekota kana gabbuusne akkanuma dubree argee kun hin dubbanne nuunjaani mataan nu gaccabe akka shamarran harargetti yoo falmadheeti nasiiba laafadheeti kanallee gufuuna taani isaan geemata baddu ajandaa biyya alaa deemu ajandaa sirba baasu ajandaadha sheeka jaaladhullee ajandaadha gunju hanga dhumaarraa nafu baqqaa mucaatti jilbibbachuu qabaa du'een bada malee hin jeeqa. Egaa takka itti cabsite ati keessumaan maaliif hin godhin dubbisan paablikii maa baaste? Dubbisee anaaf inni ol dubbisnaa hin ajandaa dhiise malee uummanni waan irraa na dhiisise. Jechuun achi eega ajandaa ta'e osoo hin taane gaafuma dura dubbii kana dhageette argitee namni kun okay atillee bultii barbaada namni sunillee bultii barbaada. Namni kun ammoo nama argitee jaalatamaadha. Atillee nama kabajaa qabu uummata Oromoo biratti keessaan dhaqee nama kanaan bakka carraa kana fayyadameetuma amma gurbaa kana argachuun qaba jettee yookiin ustaaza kana dhiifama argachuun qaba jettee keessaan dhaytee dubbisuurra maaliif onlaayinii filatte qarate? Okay, laala malaali jalqabanarraa irraanfatte malee dubbii kana onlaayinii irratti dhufanii gaafatanii miti jedhan laafiroo. Non irraanfanne bara san argee garuu eega onlaayinii gaafatan. Online irratti deebiin hin deebu kaka saniifuu achuma keessaa. Maaltu ta'e viidiyoo san irratti waraabee miti. Amma viidiyoo san qabannaan hin dhiisu du'eetiin badaa jeejeetiin deebisee garuu dubbiin akka malee oowwite laalamma. Ani maalittiin fudhadhe bakka wanni isaan barbaadan akkana gaafammoo asirrattaan dubbade isaallee na barbaadanii hanga dhumaa gee bultii jaarradhee naaf inni asumaan kaa ol godhannee gallaa sii galee kaa nama meeqan. Akkuma warri kun ijoollee hedduun sooshaal miidiyaa irratti ni kaadhatan. Nama meeqa kun fuudhee miti. So amma dubbiin jabaatti amma. Naaf ibsaa sittiin wal dubbisneeti amma eegatti ajandaan baatii takka deemte ajandaan san. Wal dubbisneeti sababa isa dubbisettiin ajandaa goola deemte. Wallahi rabbiin narra ga'a. Akkanaaf akkasillee akkanaaf akkasillee. Ammoo ammati haasaree fi dubbatte keessa waan jette. Yoon argitee nama kana argadhe like muuziqaas dhiisee social media kanaas dhiisee waan hundumaa dhiisee gara argitee rabbii kiyyaat deebi'ee sheeka kana ni kaadhee jiraadhaa jetteemi. Exactly. Har'a ammoo social media irratti muuziqaa kan tokko argeen ture haareetti muuziqaa haaraa qabattanii dhufaartan. Maaliif poostiin godhanii kana na gaafatte? Qoyisa. I'm going to go to the